diinatti amanteesna lattum ormatti qawwaakum mul'istum diinatti amanteesna lattum ormatti na jiraachistam jireenya raafa. Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtan tisnaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga yoona eegdanii isiniin jedha. Egaa ka har'allee yaada haarawaa tokko qabadheetan dhufe sababbiin isaallee innis maal inni ijaarsa manaatiin wal qabatee gaafii na gaafattanii tuyyuu jira. Isa san deebii isaa qabadheetii dhufeetoo jira. Maal akka ta'e haala maalii akka jiru hundaayyuu gaafadheetanan kara keessan qabadheetoo dhufeetoo jira isiniin jedha. Egaa ka gaafii namaa kabajamuu qaba. Nama lamaa miti nama tokkomaaf hin taane gaafii abbaan gaafate deebisuun dirqaman isiniin jechuu jaaladhaan illee gaafii keessan kabajeetii osoon ooletoo hin buliin gaafadheetii kara keessan dhufeetoodha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaayi. Warroota bira hin geenye biraan gaan isiniin jedha. Warroonni gaafii na gaafattan illee hedduu tokko galatooman isiniin jedha. Warri na jajjabeessaa jirtan guddaa isaa galatooma. Akkasuma immoo osoon dubbatin kanaan hin darbine keessa gaafii na gaafattan keessaa viidiyoo odoo wal fakkaatu hojjettee gaariidha kan jettanii na gaafattan illee jirtu. Egaa ka viidiyoo wal fakkaatu jechuun haala yeroo maalidha haala wantoota haarawaa jiru. Fakkeenyaaf meeshaalee nan dabarsaa, akkasuma waa'ee mana ijaarsaa nan dabarsaa, mana bittaa nan dabarsaa. Kanniin wanta tokko nama jala hin darbiin kan jedhu wantoota adda addaatiin keessan dabarsaa kan jiran isinii jechuu jaaladha. Egaa ka wantoota tokko irratti hanqaamii godha jechuudhaaf kanaafu baay'eetuyyuu jira. Kanaafan sanis irratti hojjechaa jira. Asuma warri gaafii akkasii na gaafattan deebiin isinii deebi'ee jedheetan abdii qaba. Waan tokko irratti hojjechuu wallaaliitiin fakkeenyaaf manuma keessatti calliseetuma waan hojjedhu calliseetuma nyaata kan hojjechuu qofa wallaaliitii miti. Garuu fakkeenyaaf akka meeshaa kanuma akka barbaadan odeeffannoo barbaadan baay'ee wantoota akkasii nan dabarsa. Akkasuma immoo waa'ee mana bittaa yeroo duraan iyyaafachaa ture biyya ormaa keessa ture nan beeka waan ta'eefan wantoota sanarratti hojjechaa ture. Isiniin jechuu jaaladha. Ammas immoo wantoota haaraan hoggaa jiraate haala gabaatiin wal qabate wantoota adda addaa nan dabarsan isiniin jedha. Miidiyaa kanarratti kan wantoota tokko qofan hojjedha jedheetii miti anis kanaan kan ulfadheetoo jiru. Kanuma fayyaada adda addaa dhiyeessan isiniin jechaatoo jira. Egaa kan warri gaafii sana gaafattan isin deebi'ee jedheen abdii qaba. Waanuma na jaalattaniifidha. Guddina koo waan hawwitaniifidha. Warra akkas jettan hedduu tokko galatamaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan har'a gaafiin gaafatame kara gaafii gaafatameetti tan darba. Warri gaafii na gaafattan ijaarsa manaa luukii 70 bulukeetti meeqa fixaadha kan na gaafattanii. Egaa ka isa sanis ogeessa hojjetaa gaafadhee tanan qabadheetoo kana isin dhufeen isiniin jedha. Akkasuma immoo luukii 50 baasin isaa walumaa galatti meeqa fixa jettaniitoo warri na gaafattaniitu jira. Isas isin qabadhee dhufeetan jira jechuudha. Inni sun maal inni ogeessa bira dhaqee tanan ogeessa mari'achisee fakkeenyaaf ogeessonni baay'eetu jira. Ani kan mana koo hojjete kanaadha. Kanan gaafadhe fakkeenyaaf yeroo duraa haga kanatu iyyuu gaha manuma hojiitti viidiyoo isaa kan gaafa jalqabanii isinitti argisiisee jira. Ammas viidiyoon hojjedhee jira gallakkifamaa ilaaltanii maalirraa akka jiru manni hojiitti iyyuu jechuudha. Isa san keessatti wantoota jiru waa'ee mana sanii dubbadheetan ture. Asirratti dubbachuun hin barbaachisu. Amma kara gaafii keessanitti tan deema jechuudha. Gaafii keessan hoggaan dubbadhe inni sun maal inni luukii 70 ijaaruuf bulukeetti meeqatu barbaachisaadha. Egaa ka gatii bulukeetti mana kiyyarratti dubbadhee san ture natti fakkaata. Oon dubbachuus baadhee bulukeettiin egaa sibirtoo wajjiniin deema. Fakkeenyaaf bulukeettiin bareeda kan ta'e 22 haga 23 bulukeettiin takkittiin jechuudha. Viidiyoo mana ijaarsa kiyyaatti irratti illee dubbadhee tan ture. Ijaa ta'eef tariitii namoonni isarratti hin dhageenye horaatan akka dhageessaniifanii. Egaa ka bulukeetti meeqatu fixa mana luukii 70 jettanii gaafii na gaafattanii fi ogeessi kan murteessu ijaarsa manaatidha naan jedhe. Ijaarsa manaatitu murteessa. Ijaarsa manaa abbaa sun haala kamiin ijaaradha. Yoo viidiyoo kana ilaaltan ta'e gaafii warri na gaafattanii luukii osoo hin ta'in luukii hintanii jirtanii luukii 70 garuu manni diizaayinii mataasaa qabaa jedhe akka itti bulukeetti fixu. Elli beetii ta'ee seeraan naa barreessaa koomentii dheeraa homaa rakkoon qabu dheeraa yeroo keessatti fudhattanii hojiidha waan ta'eef naa barreessaa hojiidha waan jedhu waan keessan itti dadhabdan kana borutti boqachuuf ejaa ta'eefuyyuu fedhii garaa keessan keessa jiru wanni bal'isaati naa barreessai fakkeenyaaf luukii 70 ati mana akkamii ijaaruu dandeessa.
Elli beetii ijaarte too kutaa keessatti kutaa meeqa qaba kan naa dhiyeesse ogeessi akkasiidha jechuudha. Ogeessi mana hojjetu kan na gaafate mana akkamitti ijaarte goojjoo beetidha moo elli beetidha kan jedhudha kan na gaafate abbaan sun seeraan adda baasitti naa barreessisiin jechuun jaaladhaa viidiyoo kana kaa'igaa abbaan gaafii na gaafate sun inni laalta'u kan dhaggeeffatte jedheen abdii qaba. Gaafii kee seeraan adda naa baasi ogeessi illee akkasuma naan jedhe bira dhaqnaani mana kan murteessu abbaa ijaarsa mana saniiti. Mana hoo fakkeenya ellii ta'e kutaa meeqatu jira shintibeetiin hin jira shaawuriin hin jira kana galcheeti. Akkasuma immoo kutaa tokkodha immoo kutaa lama of keessatti qabaachuu qaba mannis saalooniin waagamii kan jedhu kana waa baay'ee na gaafate jechuudha. Kanaafuyyuu isa san seeraan adda naa baasai hoo mana ellii ta'e ilaala adda isinii baasa mana ellii yoo ta'e goojjoo beetii yoo ta'e hoo akkamitti ijaartan kutaa meeqa ijaarama shintibeetii fi shaawurii walitti himu shaawuriinis kophaatti shintibeetiinis kophaatti achi keessatti kutaa meeqa saalooniin waagam kan jedhu kana hundaayyuu warroonni luukii 50 na gaafattanis isarraa ka'amee tootaalii hirreeg sibirtoodhaan deebisee bulkeettiidhaan deebisee rukuttaadhaan deebisee bishaan deebisee hatta bishaan gibbii keessa yoo qabatte bishaan illee hirreeguu qabda jechuudha. Sababbiin isaa kafaltiidha kan mataa keetiitii miti waan ta'eef jechuudha. Kana hunda harka deebisee toommoo maaliin mismaariiwwan akkamii akka barbaachisu kana hundaa wal qabatee meeshaawwan bitan mukni amma yeroo kana meeqadha mukni takkittiin egaa ka yoo laalan xiqqaa namatti fakkaataa birrii 150 haga birrii 170dha mukni takkattiin jechuudha. Tarii ijoolleen kara naannoo mukaa jirtan fakkeenyaaf kara naannoo Arsii jirtan bakka feetanitti mana waggaa jaatan ta'e mukni mataa keessanii yookaan kan maatii keessanii yoo jiraate isinii salphata feesisuun isinii salphata jechuudha. Mursiistanii too warroonni immoo kara naannoo keessatti ijaartan mukan bittan garuu warroota muka bitu kan akka kootii kana muka biteetoo hojjetuufan informeeshinii kana kenne mukni takkittiin haga 150 160 waan akkasii deema jechuudha. Kanaaf inni mukatu murteessadha. Qorqorroo akkamitti ijaarama muka baay'ee fudhata dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kana illee keessa galcheetoo isinitti himuudhaaf abbaan luukii 50 illee ijaarsi kee maaliin hirreega keessatti himuudhaaf jechuudha. Fakkeenya tootaalii hirreega haga kana sifixa luukii 50 ijaaruun wantoota xixiqqoo irraa jalqabeetoo haga mismaarirraa haga dhumaa bakka dhuma kan jedhamu mismaaridhaa miti mismaariidhaan deebisee gatii isaa sitti himuudhaaf ati mana akkamii ijaartaa isa sanatillee deebisiitii koomentii jalatti adda naa baasisiin jechuun jaaladhaa. Warroonni biraatillee gaafii warri qabdan waggaa jiraattan haala gabaatiin illee wal qabateetoo kana nu gaafadhu warri jettanis waggaa jiraattan ammallee koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isin jechuu jaaladha. Warroonni gaafii na gaafachaa jirtanii na jajjabeessaa jirtanillee dhugaa dubbachuuf hedduun isin galateeffadhan isin jechuu jaaladha. Gaafiiwwan garuu dagadhinatti fakkaatu kanaan hin hojjetin haalli xiqqoo natti mijachuu didee mana keessatti hojii xiqqoo akkuma isin jechaatu jiru. Mana qabee kanaan wal qabateetoo deemeetoo hojjechuun natti ejaan mijanneedha bakka laman olii gad deematoo jira. Kanaaf waa'ee soofatii fi waa'ee firiijii televiziyooniidha kanaan hin hojjenne isinii fi warri soofa fi maalinni biffee moo maal na gaafattan koomentii sana hunda gongoree dhiifama naa godha. Gaafii keessan deebisin hin deebisne baay'ee tokko dhiifama naa godha isin jechuun jaaladha. Sababbiin isaa xiqqoo haalatu natti mijachuu didee amma immoo gabaan yeroo kana keessa dhaqeetillee odoo waraabee kanuma keessa namni daldalata beektu ka ayyaana kanaan wal qabatee beektu yeroo ramadaana baay'ee wanti hundi qaalii ta'a biyya keessatti waggaa beektan ta'e wanti bittaa gurgurtaa wal qabsiisa ta'e warroonni daldalatan gatii isaanii ol kaafatu. Kanaafuyyuu ramadaanni isaa darbu soomni isaa hiikkatu achiin booda'anillee yeroo nan argadha jedhee tayyaadaa gaafii keessan isinifan deebisaa. Warri obboleewwan koo musliimatillee waaqayyo isin haa gargaaru sooma gaarii isiniif haa ta'u nagaadhaan hiikaa isin haa salphatu keessattuu obboleewwan mana namaa keessa jiraatanii too soomtan dhugaa dubbachuuf hedduu garaa nama nyaattu nan beeka waan ta'eef jechuudha gama akka ulfaatu atiin soomta jedhanii wanti siisi qusatan tokko hin jiru hin hojjetta hojii isaanii hin dhiibdaa. Kanaafuyyuu rabbiin jajjabina isiniif haa kennu nuuf jabaadhaa nagaadhaan kara biyya keessanii rabbiin isin haa galchu biyya keessanitti akkuma nama kamuu nama maatii keessa wajjin soomtan rabbiin isin haa godhu isin jechuun jaaladha. Hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja akkasuma immoo obboleewwan koo ortodoksiitillee soomarra jirtanis rabbiin nagaadhaan sooma gaarii isiniif haa ta'u hiikaa gaarii boru immoo maatii keessa wajjin yeroo gaarii akka dabarsitanillee rabbiin akka isin gargaaru abdiin qaba. Yaada koo asumarratti xumuree jira yaada bira waggaa qabaattan koomentii jalatti na beeksisaa. Gaafii na gaafattanii osoo hin deebisin waggaa nafeetillee jiraadde ijaaf qalbii keessanirra na hambisaayii baay'een isin jaaladhaa baay'een isin kabajaa.
dhugaa isinii dhaga'ee boruu kiyyallee waaqayyoo kooti gaditti isinii dhasiniin jechuun jaaladha. Egaa ka haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti